hojjettuu baankii daldalaa Itoophiyaa damee alaltuu ajjeesuun shakkame to'annoo jala ooluu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksise. Dhaggeeffattoota keenya odeessi kun miira isin jeequ mala. Aadde Adaanech Kumsaa akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 2018 haala suukkaneessaan ajjeesuun kan shakkamee fi achi buuteensaa dhabamuu kana dura BBC'n gabaasee ture. Namni ajjeechaa isheen shakkame obbo Tsaggaayee Asaallifaw Goonxee akka jedhamuu fi magaalaa Dabra Birhaanitti to'atamuu poolisiin ibseera. Ragaan galmee poolisii akka agarsiisutti gaafa ajjeechaan raawwate aadde Adaanechii fi shakkamaan kun hoteela keessa irbaata nyaataa turan. Ta'us gidduu isaanii dhibdeen waan dhalateef aadde Adaanech shakkamaa kana dhiiftee deemuu fi erga konkolaataasaa keessa ishee galchee booda bakka Gomaaxaa jedhamutti shugguxiin ajjeesuun shakkame. Egasii achi buuteen isaa kan dhabame yoo ta'u reeffi ishee bineensaan nyaatamee mataan ishee qofa argamuu poolisiin ibsee ture. Shakkamaan miidhamtuu Adaanech waliin hariiroo jaalalaa uummachuuf jecha ishee rakkisaa akka ture ragaan poolisii ni agarsiisa. Namni kun yeroo achi buuteensaa dhabamee turettis waraqaa eenyummaa garaagaraan eenyummaasaa of dhoksaa ture jedha poolisiin. Shakkamaan kun kaleessa haala kamiin to'annoo jala oolee jechuun hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Sandaafaa bakkee Koomaandar Ayyala Ashinee gaafadheera. Nama kana yeroo adda addaa hanga naannoo Finfinnees naannoo Amaaraa sochaanee baatii 5 barbaadamaa kan ture ta'uu isaatii fi nama kana qabuudhaaf inni biyya keessaa poolisiin federaalaa raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin magaala keenyaa poolisiin Oromiyaa akkasumas bulchiisni magaalaa Sandaafaa bakkee bakka tokkotti qindaa'uudhaan yeroodhaan bakka inni itti argamu teekinooloojii fayyadamanii akkaataa saniin hordofamee guyyaa kaleessaa caamsaa bultii 2 magaala Dabra Birhaan mana amantaa waaqeffatee gara magaalatti akkana deemu akkaataa saniin to'atame namni isaa karaa seeratiin itti deemamaa. Yeroo qabame sanatti maal hojjechaa ture? Aluma adeemaa ture moo akkamiinis adda baastanii namoota nagaa wajjiniin ture moo haala ture naa ibsaame? Inni nama nagaa fakkaatetti naxalaa kana uffatee nama amantaa hordofu fakkaatee hawaasa waliin deema odeeffannoo jiruun teekinooloojii fayyadamuudhaan namni kun to'annaa jala kan oolee fi akka kanarree raawwachuusaa miiran taane keessa qaleen kana raawwadhee kan jiru kana jecha amantaa isaarree hedduma sanatti kan ibsee waliigala immoo qorannaan sadarkaa irra ga'ee fi murteessaa dhumarra ni ibsuu dandeenya. Kanaaf namni kun badii kana raawwachuu amaneera naan jechaa jirtu? Badii kana raawwachuusaa miiran taane keessa galee akkaataa saniin amaneera. Amanuu baatus ragaa naannoo waa hundumaa galmeen isaa ijaarame. Shakkamaan kun amma to'atamutti dheegne malee wanni hundi karaa poolisiitiin xumurameera jechuudha. Amma eessa jira? Inni jira to'annaa jala jira. To'annuma jala jira. Amma kana saniin jechuun dhimmichi qoratamaa jira jechuudha. Teekinooloojii fayyadamnee naan jettanii teekinooloojiin kun waan akkamiiti? Bal'inaan irree kana jechuun hin barbaachisu. Addunyaan waan irra jirtu hin beektu. Kanaaf haala saniin. Meeshaan waraanaa itti fayyadamee kan galmaa'ee turedha moo akkamiinidha kan inni meeshaa kana hidhachuu danda'e kana naa ibsuu dandeessu? Namni kun jiraataa keenyaa miti. Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Yeroo sanitti waan itti yakka raawwate poolisiin heeruma sanitti meeshaa waraanaa hundumaa to'annee inni qoratamee bu'aan isaa nu bira qaqqabeera. Meeshaan kun eeyyama qabamoo hin qabu ganaa shakkamaa kanatu ifa nu godha jechuudha ragaan hin jiru yeroo sanitti. Shakkamaa kana irratti himanni banameera moo beellamni qabameera haala kamirra jira? Shakkamaan kun wanni hundi xumurameera galmeen xumuramee kan eegamu isuma qabudha. Murteessaa yeroo gabaabaatti uummataa ibsuu hin danda'ama. Waa hundi xumurameera. Yeroo galmeen irratti banamu himannaa maal faa jedhuutiin irratti banamuu danda'a? Amma isa ajjechaadhaan shakkamee qabamee saniin alaa wanni biraa wanni jiru hin jiru ajjechaa suukaneessadha waan ta'eef kanumaan itti walumaa gala ragaanis. Obboleessi hangafaa miidhamtuu Adaanech Kumsaa Kaasaawwan Kumsaa maatiin to'annoo jala ooluu shakkamaa kanaa yeroo dhagahan miiratti dhagahame ibseera. Waan baay'ee dhabne miirri nutti dhagahame dhugaa dubbachuuf ta'innan bakka miira amma of wallaaluutti geenye baay'eedha kan gammanne gammachuu guddaadha kan nutti dhagahame gammachuu daangaa hin qabne kana jennee kan ibsuu hin dandeenye kan nutti dhagahame wanti nu eegaa turres kanuma iddoo ta'ee fi waan gammadnu tokko immoo gaafa argannu baay'ee hedduudha kan gammanne dhugaa dubbachuuf ta'inna. Shakkamaan kun qabamuun dura gara ji'a 5-6 darbee yeroo kana keessatti haala akkamii keessatti dabarsitanii? Ji'a 5 darbanii amma 6ffaatti dabaru kun nuuf yeroo nutti irra rafaa turres miti yeroo nutti baay'ee miira hin taane keessa turreedha. Ijoollee
ijoollee haadha hin qabne kan duratti dhufanii mana isaanii diiganii kan duratti galanii isaanii ilaalla. Isaanii ija keessa ilaaluun baay'ee namatti ulfaataadha. Kana irratti immoo gochaan suukanneessaan ta'e sunis waan baay'ee nama gaddisiisuudha. Haala hin taaneenidha. Waan meeqadha kan hin dhabne. Reeffa ishee hin dhabne, lubbuu ishee hin dhabne, gumaa ishee illee hin dhabne, seeratti illee hin dhiyaatin ture namni kuni. Nuunillee deebi'ee attaakiin godhe yookiin immoo miidhaan irraan gaasa jedhullee sodaa guddaa iddoo qabnuu fi ciisnee bulaan ture dhugaa dubbachuuf ta'ennaan. Isinirra wanti gahee wanti doorsifamtan jira poolisiin to'annoo jala isa oolchuun dura. Jalqaba gaa'aa eejantiin isaa yookiin namootni ni dhoksaadha itti bilbilu jiru. Isaan kuni lakkisa nama kana nama gadheedha waanta ta'eefi kanaan duras lubbuu baay'ee galaafateera. Kanaaf isinillee miidhaa isinirraan ga'uu danda'a waanta ta'eefi isinillee hordofuu kana badaatu jabeessuu baattanii callumattanii ijoollee isheelleetu guddisuu dandeessanii kan jedhudha. Namni sodaachisuun kan inni nurraan ga'u ijoollee seetiif ajiraattee nan gaadha. Indaayirektilii kana jechuun maal jechuudha? Hordofii dhiisitii guddisii. Kanaan duras namichi kun waan gurguddaa hojjetee namni tokko namitti dubbate hin jiru birrii qaba birrii isaatiinitu ba'aa ture namoota baay'ee gaggalaafate illee birrii isaatiin ba'aa ture amma harkisaa dheeraadha waanta ta'eef isinillee isin bira ga'uu danda'a waan ta'eefitu callistanii waanta jiru yeroo baay'ee eeruun nu ga'a ture namootarraa jechaadha. Kana booda himannaan irratti banamaa mana murtiitti ni dhiyaata adeemsi himannaa kanarraa maal eegdu isin akka maatiitti? Egaa akka maatiitti namni tokko gochisuu kanniisaa akkasii gaafa raawwatu waan seerri itti murteesse waan godhe san hundumaa harka isaatti akka inni fudhatu hamma yoonaatti waaqayyoos nu gargaaree mootummaanis immoo kanaan bukkee dhaabbachas yeroo abdii guddaarraa qabna. Hidhaa jabaan itti murtaa jennee kan abdannu. Haala ijoolleen ishee irra jiranis naa ibsime amma. Ijoolleen ishee dhugaa dubbachuuf ta'ennaan baay'ee si gaddisiisu. Waggaa inni tokko waggaa 15 inni tokko immoo isheen tokko waggaa 13dha. Ijoolleen kun beeku wanta ta'e hundumaa beeku. Waggoota amma kana abbaa isaanii maleetti kan isaan ishee wajjin dabarsanii nama tokko sagalee ishee keessa mana keessaa dhagaan hin qaban sagalee ishee bilbila ishee duwwaadha kan isaan bilbila isaanii irraa qabanii hojjettuu mana keessa hin jirtu haadha akka ittiin tajaajilaa turte tokko taatee kabbaattis akka obboleessaattis akka haadhaattis kan gargaaraa turte kana yoo tokkoon gaafa dhaban kana ijoolleen kun dhugaa dubbachuuf ta'e nan baay'ee cabateeru. Sammuun isaas baay'ee dhukkubsateera. Wordii tokko gaafa isaallee ishee keessaa dhabuun barbaadan maqaa ishee keessaa dhabuun barbaadanii baay'ee miira fokkisaadha miira isaan keessa turan dhugaa dubbachuuf ta'enna. Odeessa keenya lammataan torban darbe gara xumuraa haati ganna 10 oliif daa'ima horachuu otoo barbaaddu daa'ima otoo hin horatiin haftee si'a tokkotti ijoollee 5 da'uu isinitti himnee turre. Haala haatii fi daa'imman irra jiran waayillikuu ammayyuu ittaanaa Daariktara Meedikaala Yuunivarsiitii Haramayaatti Hospitaala Referaalaa Hiwoot Faanaatti Dooktar Mahammad Nuur Abdullaahii gaafateera. Nagee jiran hundi isaanii daa'imnis nagaa haatis nagee qabdi. Guyyaa meeqa turanii ba'anii hospitaala keessaa? Amma daa'imni yeroon isa osoo hin geenye kan haati kun deesse sombi isaaniis akkasitti iddoo bilchaatee maachurtee iddoo waan hin geenyeef xiqqoo gargaarsa barbaachisutu jira kutaa daa'imaa keessatti gargaarsa waan akka oksijiinii qoricha takka tajaajila kan namuufi qabuutu jira haga xiqqoo jajjabaatanitti isa kana kan naaf jira nama ogeessi. Tole kanaafuu ijoolleen hospitaaluma jiru jechuudha. Hospitaaluma jiranii. Tarii yeroo ijoollee godhatan wanti adda ta'e wanti agartan jira akka ogeessaa muuxannoo gaadheeraa nama qabdu jedhee namanaa. Normaalii haati kun waggaa 12 ulfaan arganne ture hospitaala garaagaraa deemaa turanii nu bira hospitaala waliigala Bishdiimotti eega ilmaan afurtu garaa keessa jiran jedhamu booda gara hospitaala keenyatti riifarii godhan hospitaala keenya riifaraal hospitaala waan ta'eef bahaa kanaaf hospitaala keenya dhuftee achitti torbee lamatti deddeebi'aa ispeeshaalistii waa'ee daa'imaaf ulfaa kana kan jiruun hordoffii barbaachisaan godhamaafii tureetti yeroo ji'a 32 yeroo geessu da'umsi ishii dursee dhufuu waan maluuf hospitaaluma turuu qabdi jedhameeti hospitaala ciiftee gara torbee takkaa eega hospitaala ciifteetiin booda kan da'uu dandeesse cimammuun yeroo qabu opereeshiniin hojjetameef opereeshiniidhaan akkasitti deddeessee jechuudha. Tarii garaan isaanii ulfa dubartoonni kana mul'isanirra addadha. Kanaaf ishiinuu ilmaan kun tokkoon fakkaatu garaan koo guddaadha jetteeti kan jalqaba mana yaalaa deemuu dandeesse. Akkuma beekamu namni keenya namni baadiyyaas baay'ee hordoffii ulfaa kanan godhan turanii. Ishiin osuma yeroo hin jirtu gaafa ganaa torbee 23 yeroo geessu garaan kiyyaawwan sirriitti na guddatee daa'imni tokko qofa miti laata kan jiru laalaa jechuudhaaf manaa fi deemtachi gara hospitaala Bishdiima. Kanaaf yeroo achi deemtu ultrasaawundii kaasanii yeroo geessi ilaalu akkasitti daa'imni jiru baay'ee waan ta'eef gara hospitaala keenyatti riifariidhaan dhufte. Erga takkaa ijoolleen manaa godhachuun ija saayinsiitiin akka ogeessa tokkotti akka maal jettu? Normaalii numa jira darbee akka biyya keenyatti illee kana dura daa'ima 4 akkasumas godhate wayii jira. Kan shanii kun kan jalqabaati yeroo akka biyya keenyatti qorichoonni akkas gochuu danda'anis jiraachuu mala tarii ulfa dhabdee hospitaala adda addaa waan deemaa turteef
qorichas go'ee kannanii fi amma qoricha yoo fudhatan oovaarii kan jedhan kan daa'imni irraa uumamu kana 2-3 iddoo takkatti akka dafee qophaa'us gochuu mala. Garuu qorichi fi kenname immoo kana jedhee kan beekame hin jiru akkasumatti tilmaamamaan malee. Tole kanaafuu eebbuma waaqaatti jechuu dandeenya ree? Sirriitti. Dhiyeenya kana Arsiitti haati warraa abbaa warraarraa qaama saalaa guutummaatti muruu gabaasnee turre. Namni qaamni saalaa irraa murame kun abbaa ijoollee 6 yoo ta'an obbo Aabbee Miidhagsoo jedhamu. Dhimma baratamaa hin taane kana miidiyaatti dubbachuuf jajjabina akka itti horatan haasa'u. Obbo Aabbeen haadha warraa isaanii waliin ni araaramu. Haala amma irra jiranii fi akkaatti taateen kun mudate waayila koo Hirphaa Gammachuutti himaniiru. Iddoo hojii ooleen iddoo hojiitti galee erga galee yeroo booda galgala irbaata nyaanneetuma irbaata erga waliin nyaanneen booda hin rafne wal lolas hin qabnu qaaqas hin qabnu walitti bu'iitis hin qabnu erga rafnee jenneen boodatti homaa wanta baay'ee walitti qaaqne hin jiru halkan naannoo sa'aatii 6 akkas yoo ta'u ka'ee ala ba'ee alaa yoon ol deebi'ee jedhu isinis hin dhageetti booda walumaan haasofnee jettumaan walumaan rafne erga rafneen booda naannoo sa'aatii 6:7 naannoo ta'utti isiin maaltu akka itti ajajee fi maal akka yaaddu hin beekne qasee albeedhaan qaama saalaa muruu dandeesseetti. Erga murteen boodatti immoo ka'eetumaan ari'ee qabe. Erga ka'ee ari'eetiin hin qabeen booda immoo namoota naannoo jiranii fi hawaasa naannoo jiranitti hin kenne. Hawaasichatti albema waliin hin kenne. Yeroo sanitti garuu miidhaa irraan ga'uu danda'a. Miidhaa irraan ga'uu hin barbaanne erga albee waliin itti kenneetiin hin jedheen booda albicha fuutee ishiin ergaanii dadhabee gara dallaatti deebi'ee gara mana biraatti darbite. Boodarra gaafa qaamni seeraa dhufu iddootti darbite saniin fuutee akkasumatti qabamteetti gara waajjira poolisiitti waliin kan gate ta'uu isaatti an halkanuma sanii gara referaal hospitaala Asallaatti hin dhufe. Sa'aatii meeqa booda qaqqabdan? Naannoo sa'a 2 hanga sa'a 3 booda dhaqa. Hin jiraatas namni jedhee baay'ee yaadee hin jiru gara lubbuus deemuu danda'a waan ta'eef dhiigni baay'ee waan dhangala'ee jiruufi. Operaasyooniin sun yeroo hagamii fudhate? Sa'aatii 3 fudhate. Sa'aatii 9 hanga ganama sa'a 12 jechuudha. Tole. Torbee 2 yaalamaa ture. Torbee 2 yeroo yaalamutti qaamichi baay'ee iddootti waan deebi'e hin fakkaatu miidhameera waan ta'eef ni kaasnaa. Erga kaasneetiin hin jenneen booda immoo aartee goona waan jedhu kanatti kallattii kana irratti walii gallee ture. Fincaa'uu dandeessaniittu? Amma haalli irra jiru. Ammatti garuu qaamni jalaa guutumaan guututti wal qabatee foonichi bakkatti deebi'ee jira jechuudha. Qaamni saalaa xiqqoo ishee deebi'ee amma gara qaama duraatitti deebi'ee dhaabbachuun jira. Kan jiru garuu fooni baay'ee harkaan qabuudhaaf rakkoodha. Qabdeetis fincaa'uuf rakkoodhaatti fooni waan ta'eef jechuudha. Gogaan uwwifamne ammatti fayyaan koo gaariidha. Hariiroo haadha warraa keessanii fi isin gidduu tureetti deebi'u otoo taateen kun hin mudatiin dura hariiroon haadha warraa keessanii fi isin gidduu ture maal ture? Waldhabbii qabdu ture? Walumatti waldhabbii hin qabnu jechuun dandeenya guutumaan guututti. Tole. Haadha warraa koo wajjin waggaa 20 jiraanneerra. Tole. Ijoollee meeqa qabdan? Daa'imman 6 qabna. Tole. Inni homaa baay'ee waldhabbii guddaa hin qabnu yeroo muraasa keessa shakkii fi afaan tokko waan jiruuf qaayini gaggabaabnu hin jirti. Ishiillee waan xiqqaadha waan keessa kiyya hin jirre waan ta'eef iddoo hojii kootii fi xiyyeeffadhee kan fiiguudhaani. Hojiin keessan maal ture? Amma hojii raawwachiisaa mana qopheessaa magaalaa Kijoo kan jedhamudha. Baay'ee wal lola akkasiis hin qabnu galgala walumaan iraatii nyaannee walumaan buna dhugnee tirima tokko irraa nyaannee walumaan qaayinee walumaan kaanee rafnee afaanuma nagaa homaa baay'ee sonnoo hin qabnu. Waldhabbii akkasumara waan kanaas nama geessu kan hin qabne ta'uu isaati jechuudha. Ergadhaan tokko bilbila kootii irratti kan ergaman laaltee maalbaata waates akka nama waliin hojjetes akka nama waliin taphatutti namoonni tokko waliin jechuu dandeessa. Isaan kanneen halkan osoo an hin beekne kaatee akkaataan itti ilaalte jira kan jedhu kana nama odeeffannoo namti ana argachaa hin ture achi booda bilbila kan paasoordii jalaa jijjiiree paasoordii jijjiiree sun immoo wanti kun dhugaadha shakkiin kiyya kan jedhu san sammuu fi gara sitti akka oofedha kan argisiisu malee waan biraa baay'ee badaa akkasiis hin qabnu waliin waan dubbachuu qabnu guyyaa takka 2 dubbanne kaan immoo baay'ee anis agas mara as gaaf jedheetiin iddoon kennineef waan itti ta'aa hin jirre waan ta'eef ani jireenya fooyyessuudhaaf qofaan akkamitti jireenya keenya gara fuula duraatti oofna waan jedhu kanan yaadaa ture malee waan kanarratti baay'ee yaadaa kan hin ture ta'uu isaati jechuudha. Kanaafuu haadha warraa biraas alaan qabu deebi'ee immoo alas ba'ee dubartii biraa faana hariiroo biraa humeen qabu jechaa jirtu. Kana amantaan koo sin ayyamu yoo fuudhus barbaade nan fuudha waan ta'eef malee waan akkasii sanniin kallattii san keessa takkaallee kan harka hin qabne ta'uu isaati jechuudha. Tole umuriin keessan nama ganna meeqaati? Naannoo ganna 43 akkas. Haadha warraa keessanii fi dhiifama gootanii deebitanii waliin jiraattu?
Karoorri keessan maali fuulduratti? Isaan kan nama murteessuudhaaf rakkisaadha. Seera qaba. Abbootiin gadaa jiru gara maatii isiitiis abbootiin gadaa jiru isaan waan isaan murteessan isaanumatti beeka. Garuu murteen isaanii akka aadaa Oromootti murtii abbaan gadaa murteesse fudhachuun dirqama. Abbootiin gadaa immoo deebi'anii jaarsummaadhaan dubbii ta'anii yeroo baay'ee deddeebi'anii yaalaa jiru. Kana hundaafuu wanti dursa yaala waan ta'eef yaala guutumaan guututti akka inni argatu waan jedhu. Kanaaf gara yaalaatitti kallattii yaalaatitti deemanii. Amma eessa jiru haati warraa keessanii? Naannoo torbee jahaan hospitaaluma ciisaa ture. Hospitaaluma keessatti yaala fudhachaa ture. Isin immoo waajjira poolisii jirti. Yeroo sanitti dhiyeenya kana immoo akkasittis jala bu'ee maalirra akka jiruu fi maalirra akka ta'e himannaa mana murtii baay'ee oduu isaan qabu. Tarii himannaa mana murtii abbaa alangaatti qabate waan ta'eef abbaan alangaa immoo maal gochaa akka jiruu fi akkamitti hordofaa akka jiru. Anis baay'ee kan duuka bu'aa hin jirre itti qulqulleessee yoo jedhe maal akka godhesatu beeka. Tarii isinis jecha amantaa waan kennitti natti fakkaata. Waajjiruma poolisii aanaatii galuftichoo jirti natti fakkaata ammaatti. Naannoo keessanitti waan akkasii mudatee beekaa? Haara takkun nageenya namiti jaarsonni akaakayyoonni abaabayyoonni fi namoonni amma jaarsummaadhaaf walitti ba'an hundi isaanii gosa akka waan akkanaa kana dhageenyee hin beeknu waan jedhu kanaadha. Fuulduratti daa'ima deebitanii horachuu barbaaddu? Ani fayyummaa koo guutumaan guutuutti deebi'ee argadhe taanaaniin wanti horachuudhaaf na daangessu hin jiru. Mirkaneeffadhe taanaan daa'ima argachuuf waan ani hin barbaannes hin jiru. Amma sadarkaa ammarra keessan kanarra nan ga'a jettanii yaaddanii beektu? Yeroo sanitti yaadee hin beeku. Foon kun iddoon qabata jedhee yaadee hin beeku. Ayyee yaada nuu kennitaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa fayyaa guutuutti deebi'a. Obbo Abbeen wallaansa dabalataa biyya hambaatti argachuu akka qaban itti himamus dubbataniiru. Odeessaaleen keenya har'aa kanumaa sagantaa kana hirphaa gammachuu qopheesse Anfiraa'ol Balaayi dhiyeessaan ture. Deevis Masaaruu ogeessa teeknikaa Abbaa Dabareeti. Boor sagantaa biraan deebina nagaatti bula.